السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه، لكون هاتي هادو اتنقلم تبافتي جت ورمو أكسني حمزة شيخ جابر قافة درا قرتي دين كنيت سينو. جدال هنجرو جيشو بمسيس جدال هنجرو قرآن خيستي هندوبة تمني أمري يا شفتو جيلا خنا وان قدا خنا ربنا كميت قرآن خيستي هندوبتيني وصو خجيرو تاتي هديس نغني جيتي. ونما قرتي سلا جدال جامو هنجرو جي خجبا والنمني ختامة خيستي كانت بريسو دلتون حديث يعني دلتون هنجرتو خجبا حديثني صحيحني وهم تكو جراجي جيتشيسا خنا ناقبي حديثني صحيحني وهم تكو جراجي غافسن تكو نمانتي تديما ماتمانو لبنسيسو ديما بيخ غرور ريسا. إيه أرانتنا يروني في وأنزلنا عليك الكتاب والحكمة بكا جيتوسن شيخ عبد الله بوخي وجين هوغاني فالمي ولي قران ربين نتي قرانا في حديث سربوف نجا حكمة نسيغن hayyummaadha malee hadiisaa miti je'eeti dide je'ee dide laal amma asitti hadiisni hin jiruu jechuudha kan amma inni hadiisni hin jiruu jee jechuudha dhiyootan akkam jee hadiisni sahiini haga tokkoo jiraa jee arra'oo hin jiruu jee jechuudha hadiisnummaano laal dubbummaan isaatu akkatti wal diidu laal nama xiqqoo amantii dhabamsiisadhaa deemu ta'uu isaa akkana beekaa jechuudha. Amma yoo hadiisni sahiini sun hajiru taate ka inni silaa ni jira hanga tokkoo jira jee sun hajiru taate eega qur'aana fi hadiisa sirra buufne hajee sun hadiisa sahiha hanga sanii jee silaa himu qabaa miti laal wanni kun hadiisa jechuudhaa mitii jee dide duuba hadiisa sahiha hanga inni jeesan qur'aanni eessatti dubbate yooni fi hikmaan asii kun qur'aa hadiisa ta'uu maate hadiisa silaa qur'aana malee hadiisatti amanuu jecha je'uuf deema hadiisni hin dubbatamne jechuuf deema duuba waan hin dubbatamin akkamitti itti amana hadiisa haga tokkoo jira maaliif jedha laal kijiba isaa dubbiin akkanumatti wal dhooyti harka booda ifumaa deemtee haadha ifitti mammartee ifumaa ifiitee dhaabbatte qabame laal bakka sanitti amma salaata akkatti salaatan mee ati muslima salaata mee akkatti salaattu nu garsiisi yoo jedhan amma Allahu akbar je'eetiin hidhadha Faatihaa qara'eetiin ayata hamma ta'e tokkotti hidhadhee jilba qabadha achirraa hin ol ja'a akkanattiin sujuuda irraan ol ja'a jee hanga dhumatti amma fakkeenyaaf yoo oofe as keessatti amma ni qabame mee quraana keessatti hoggaaniif dhaabbattan Allahu akbar ja'ati akkanatti harka akkanatti qomarra kaadhaa kaju mee fiidiyoo ittiin ni qabama amma achitti Allahu akbar je'anii jilba qabatu hoggaachirraa ol ja'an sami'a Allahu liman hamidaa jechuu quraana keessatti mee bakka tamitti akkanatti dalagaa jee ajaji jettee ni qabda amma achitti kana hundanuu hime gocha nabiiti jecha nabiiti hadiisa jechuu kana addanuu baase nama gartee hadiisni hin jiru juu isumaani afaanuma isaatiin isa qabda deebite atini salaattaa mee akkatti salaattu naa himi jetteetuma asuma keessatti haadatti hiite jechuudha haadatti mukatti hiite kana kunoo hadiisa jechuun kanaa qabaddu jettaan kanaafu quraanni kun yoo hadiisni bira hin jiraanne humaa gar tokko dhaquu hin danda'u jechuudha maaliif quraana fi hadiisni wal hiikan waliin deeman waan quraana keessatti bal'inaan hin ibsimin hadiisan nabiin alayhi salaatu wassalaam nu barsiise jechuudha kanaafu namtichi yooni fiigaa amantirraa achi bahe malee maqaa diin keessa taa'eetiin hadiisa didoo je
afaanuma isaatu isa hidha jechuudha. Kanaafuu har'a qophiin teenya hanganuma yoomiyyuu taanan karaan haqaa karaa warra tooxidaa karaa akka waan rabbiin samirraa gabbuusa sinitti itti amanee jala deemee baratee nama barsiisu karaa warra tooxidaati jechuudha. Kanaafuu mulxidoota warra gartee amantirraa achi bahee yaada ofii jala deemu akka jala hin deemne jechuu barbaadeti. Silaa amantiin tun osoo akka yaada ofii taate silaa Ali ibn Abi Talib akka jedhe silaa shari'aan tun gartee silaa aqliidhaan kataatu taate malaan yaadan silaa kophee tana gubbaa haqurraa jala haquutirra caalaa jedhe. Maaliif aqliidhaan hin taatu shari'aan tun jechuun aqliidhaan taate akkuma nabirraa dhufe sanitti akkasumatti akkuma nabiin dalaganii ta nabiirraa dhaabbate irraa dhaabbatu akkasitti deeman malee akka yaada ofii yoo taate hallayyatti qaarte jechuudha. Akka yaada keetitti yoo deemte jechuudha. Kanaafuu akka nabirraa dhuftetti jala deemuun namarraa barbaachisa. Hamzaa Jaabir inni wallahu a'lami rabbuma beekaa waa sadihi jechaaf akkana godhate inni tokkoffaa namni bitee maallaqaan amantii islaamaa tana laaqi jee akkas jechisiisus ni mala taakka. Lammaffaan beekamtii barbaaduudhaaf nama falmiidhaan addunyaa tanarratti beekame jedhamee galmee seenarra barreeffamuu barbaaduudhaaf jecha kana jechuus ni mala. Kan sadaffaa wallaalarraa kan ka'e amantii qaceelloon hoggaa akkanatti ilaalu waan silaa quraana keessatti hin dubbatamiin ka gartee hadiisa keessatti dubbatame kanaan hoggaa ilaale wanni kun waan sirriitii miti jee akka yaada isatti nama kana gartee gara quraanuma kanaan qabsiisa malee hadiisni kun waa dilas waa fudhataman qabu akka waan jee yaaduma wallaala isaatiin akka gartee karaa haqatti silaa inni nama qaceelchuutti namatti fakkaatti. Silaa inni wallaala isatti jira malee yookaan wallaala isaatu akkana isa godha yookaan immoo maallaqaan bitameeti akkana dalagaa takkaa'u fooloo guddifachuudhaaf hordoftoota baay'ifachuudhaaf galii gartee karaa tiiktookaa fi feesbuukaatirraa galii gahaa argachuudhaaf jecha. Sadaffaan beekamtii barbaaduudhaaf seenaa duniyaa tanarratti gartee seenaa lakkisee deemaa nama afaan jabeenyaan beekame jechuudhaan waa sadeen kanaa fi inni kana wixxifatu jira. Sadeen kana keessaa takkumaa jechaaf akkana wixxifataa rabbiitu beeka garuu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.